Bulchiisa naannoo Itoophiyaa kibbaa godina Koree aanaa Gorkaa ganda Shaaroo keessatti qonnaan bultoota 4 eeggitanii ega tursanii booda maallaqa gaafatan fudhatanii hidhattoonni shaneettiin jedhan akka isaan ajjeesan maatiin miidhamtootaa fi jiraattonni naannoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Kaleessa jechuun akka lakkoofsa Itoophiyaatti fulbaana 2 bara 2017 qonnaa isaanii fi loon dheechisaa ituu jiranii warra ajjeefaman jedhaman kanaan ala namni tokko madaa'ee gara hospitaala Arbaa Mincitti wal'aansaaf ergamuu akkasumas hidhattoonni maqaa dhaamanis qarshii 200,000 fudhachuu isaanii maatii fi jiraattonni naannoo kun ibsaniiru. Godina Koreef itti gaafatamaa qajeelcha nagaaf nageenyaa akka ta'an obbo Tafarraa Bondarraa haleellaa kana kan gaggeesse kan naannoo sanatti hidhatee socho'u kan mootummaan federaalaa shanee jedhee waamu kan ofiin immoo waraana bilisummaati jedhutu humna farra nagaatii jedhan. Haleellaa gaggeeffameen qonnaan bultoonni 4 ajjeefamuu fi tokko rasaasaan madaa'us mirkaneessanii jiru. Oromiyaa godina Gujii dhiyaa aanaa Galaanaaf itti gaafatamaa waajjira nageenyaaf bulchiinsaa akka ta'an obbo Iyyaasuu G.O gama isaaniitiin aanaa Galaanaa keessa kanneen riphanii jiran haleellaa geessisuu isaanii ibsanii raayyaa ittisaa dabalatee kan naannoo sana jiru humni waltaatotaa hordoffii gochaa akka jiru ibsaniiru. Himannaa dhiyaate kanarratti deebii gama waraana bilisummaa Oromoo argachuuf yaaliin taasifne milkoofne garuu ammaan dura himannaalee wal fakkaatoo naannoo sanarraa dhiyaataniif deebiin laatan waboon uummata irratti qiyyafatee haleellaa hin gaggeessu jechuun haaluun isaanii ni yaadatama. Mootummaa Yuunaayitid Isteetsi mormitoota mootummaa Eertiraa waliin ta'uudhaan mootummaa amma aangoorra jiru kan pirezidaantii Isaayyaas Afwerqiitiin hoogganamu irratti akka hojjetu miseensi Koongireesii Yuunaayitid Isteetsi Brad Sherman gaafatanii jiru. Oduun kun kunoota bal'inaan. Roobii darbe mana maree Yuunaayitid Isteetsi keessatti dhuga ba'iinsa gaggeeffame irratti Sherman hoogganoota mormituu Eertiraa irraa dhufan keessaa tokko waliin wal arguun ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Eertiraanota warra deemokiraasiif hojjetan waliin hojjechuu yoo danda'a ta'e jechuudhaan gaafachuu isaanii dubbataniiru. Hanga mootummaa deemokiraatawaa achitti arginutti uummanni Eertiraa bilisummaa waan hin arganneef biyyoonni ollaas nagaa waan hin arganneef mormitootaaf maallaqa ni kennama jedheen abdadhaa jechuudhaan Kaalifoorniyaa irraa ka filataman Sherman ittaanaa ministeera dhimma alaa ka ta'an Jaan Baasiin gaafatan. Abbaa irree achi jiru Isaayyaas Afwerqiin jedhan haleellaa Itoophiyaa kaabaa Tigraay keessatti raawwate mootummaa Kooriyaa kaabaa kan Afrikaa jedhamuun sirnaan waamamuu uumeera jedhan. Baas deebii gama isaaniin kennaniin Eertiraan galmee cunqursaa kan yeroo dheeraa kan qabdu erga walabummaa ishee argattee boodas mootummaa gam tokkorraa ta'e qofarratti ijaaramtee tattaaffiin keenyaa fi michoonni biroos gamas seenuuf yookaan hawaasa banaa gochuuf akkasumas amala jijjiiruuf taasisan baay'inaan kan hin mijanne ta'uu ibsaniiru. Ministeerri odeeffannoo Eertiraa Yemaana Gabra Masqal himannaa Sherman irraa dhiyaate kuffisanii jiran. Ammas boo'icha ajaa'ibaa kabiraa kan miseensi Koongirees Ameerikaa Brad Sherman Eertiraa irratti ka'e jechuun tiwiitarii duraanii kan amma X jedhamu irratti maxxansan. Seenaaf dhugaa yeroo ammaa naannichaa laalchisee ragaa kan hin qabne ta'us Sherman waa'ee bilisummaa uummata Eertiraa laalchisee yaaddoo qabu dubbachuu yookiin fakkeessuuf ija jabina qabaa jechuudhaan itti dabalan. Obbo Yemaaneen Sherman yeroo waraana sanaa adda bilisummaa uummata Tigraay deeggera jechuun himatanii kanaan ala haqa naamusa seera qabeessummaa yookaan nageenya uummattoota naannichaa wajjin waan wal qabatu hin qabu jedhaniiru. Gareen Islaamiik Isteetii jedhamee beekamu Somaaliyaa keessatti hojii shororkeessummaa geggeessuudhaa fi dhiibbaa maallaqaa taasisuudhaa fi akka caasaa diriirfataa jiru dhaabbanni International Crisis Group jedhamu gidduu kana beeksisee jira. Oduu kanas jaallaniin akkanatti nutti himti. Gabaasni tokko akka agarsiisutti Islaamic State Afrikaa keessatti hojii isaa babal'isuu waan barbaaduuf hoogganaan damee Islaamic State kan Somaaliyaa keessaa hoogganaa waliigalaa haaraa garee hidhattootaa ta'uu mala. Gareen Islaamic State Somaaliyaa keessatti akka gitasaa biyya keessaa garee shororkeessummaa Al-Qaayidaa waliin hidhata qabu Al-Shabaab
kan kutaalee gurguddoo kibbaa fi giddugaleessa Soomaaliyaa to'atu dirree waraanaa irratti sochii gochuu dhiisuu mala. Gareen International Crisis Group gabaasa kamisa darbe baaseen Islamic State kan Soomaaliyaa dameelee isaa biroo waliin hariiroo tolfataa akka jiruu fi hojii shororkeessummaa biyyootii Afrikaa biroo keessatti hojjetamuuf maallaqa akka baasuu danda'u ibseera. Omar Mahood qorataa gameessa garee Crisis Group akka jedhanitti gareen Islamic State Soomaaliyaa keessaa kun alatti Al-Shabaab caalaa qooda guddaa qaba. Al-Shabaab's by far and away the bigger threat. But at the same time, Islamic State Al-Shabaab caalaatti balaa guddaadha. Garuu gama kaaniin Islamic State Soomaaliyaa keessa haalli jiru isaa mijachuu baatus itti fufee jira. Kabraa immoo ofiisaa caasaa bal'aa garee isaa keessatti keessumaa akka wiirtuu faayinaansii tokkootti dhaabiilee hidhata qaban tokkoo fi kutaalee Islamic State kanneen biroo gidduutti tajaajilaa jira. Gareen International Crisis Group akka jedhetti Islamic State bara 2020tti hojii Afrikaa keessaa deebi'ee gurmeessuudhaan dhaabbilee isatti hidhata qaban Riippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo fi Moozaambiik irraa dhufan waajjira muummee isa naannoo Soomaaliyaa Puntland keessa argamu jala galchee jira. Islamic State kan Soomaaliyaa keessaa loltoota 100 hanga 400 ta'an kutaa biyyattii kaabaa keessa buufataniiru jedhamee gabaafameera. Akka gareen addunyaa kun jedhutti qabsaa'ota keessaa gara walakkaan lammiilee biyya alaa ta'uun ni amanama. Jalqaba bara kanaa aangawoonni Puntland miseensota garee Islaamummaa 6 kanneen lammiilee Morookoo ta'an boodarra biyyattiirraa ari'amanii turan. Gaazaa keessatti mana barumsaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii tokko irratti haleellaa raawwatameen namootaan ajjeefaman 18 keessaa 6 isaanii miseensota Hamaas jechuudhaan himatte Israa'el. Oduun kun kunooti bal'inaan. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinkan akka jedhanitti dhimma iddoowwan gargaarsa namummaa eeguu irratti akka Israa'eliin waliin dubbachuuf jiran ibsanii garee shororkeessummaa jechuun Ameerikaan kan moggaafte Hamaas iddoowwan siviilii yookaan namoota nagaa dhokote jechuun qeeqaniiru. Lammiin Faalisxiin maqaansaa hin ibsamne caccabaa keessaa sakatta'ee boorsaa reeffa namaa haleellaa mana barumsichaa irratti raawwatameen guutamedha jedhe. Amma guyyoota 340 ta'eera Si'ool keessa jirraa jedhe. Tokkummaan mootummootaa akka jedhutti namoota ajjeefaman keessaa 6 dhaabbata isaa kan baqattoota Faalisxiiniif hojjetan akkasumas isaan keessaa tokko immoo hoogganaa mooraa dahannaa sanaa ta'ee hojjetaa jedheera. Namoonni gara 12,000 ta'an immoo kan duraan mana barumsaa kan amma dahannaa ta'e keessa buufatanii jiru. Israa'el haleellaa gaggeessite kana kan ta'uu qabu jechuun falmite hojjetoonni gargaarsaa kun dhugaa dubbachuuf miseensota Hamaas ta'uu ibsite. Kamisa darbe Poolaand irraa ka dubbatan Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinkan ammas dhukaasa dhaabuun akka ta'u gaafachuudhaan gamlachuu qeeqanii jiru. Gaanfa Afrikaatti jiila addaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsi kan ta'an Ambaasaadder Maayik Haamar waldhabdeen mootummaa federaalaa Itoophiyaatii fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduu jiru akka karaa nagaatiin furmaata argatu waliigalteen Piriitooriyaa akka guutummaatti hojiirra oolu walitti bu'iinsi naannoo Oromiyaatii fi Amaaraa keessatti taasifamaa jiru karaa nagaatiin hiikuudhaaf biyyi isaanii akka yaalii taasisaa jirtu ibsaniiru. Dhimma kanarratti gabaasa Keenedii Abaatee Finfinneerraa erge itti aanee sinii dhiyeessina waliin caqaqasne. Ambaasaadder Maayik Haamar guyyaa har'aa Finfinnee keessatti ibsa oduu gabaastootaaf kennaniin turtiin tibbana kana Itoophiyaa keessatti taasisanii walitti bu'iinsi biyyattii keessa jiran akkaataa marii nageenyaatiin hiikamuu qaban irratti akkasumas haalli nageenyaa naannoo Tigraay keessa jiru akkaataa itti fufuu danda'u irratti marii taasisuu isaanii dubbataniiru. Waliigalteen nageenyaa Piriitooriyaa keessatti mallatteeffame haala gaariidhaan waggoottan lamman darbanii fi itti fufuu isaa akka dinqisiifatan kan himan Maayik Haamar
nageenya waara qabeessaa ta'e mirkaneessuudhaaf garuu guutummaatti hojiirra oolchuun barbaachisaa ta'uu isaa jala muranii ibsaniiru. Waliigaltee Piriitooriyaa akkaataa guutummaatti hojiirra oolchuun danda'amu irratti gamtaa Afrikaa, mootummaa federaalaa Itoophiyaa akkasumas bulchiinsa naannoo Tigraay wajjiniin mari'achuu isaanii kan himanii Maayik Haamir fuuldurattis wanneen ta'uu qabu jedhan irratti yemmuu dubbatan akkas jedhaniiru. To ensure that all elements of it are fully implemented. Qabxiiwwan walgahichaa guutummaatti hojiirra ooluu isaanii mirkaneessuudhaaf sababaa wal waraansa sanaan namootan jireenya isaaniirraa buqqa'an nageenyi isaanii guutummaatti eegamee gara qe'ee isaaniitti deebisuun xiyyeeffannaa guddaa argachuu qaba. Hidhattoonni duraanii hidhannoo hiikkatanii gara ummataatti deebi'anii jireenya isaanii hundeeffachuun mirkanaa'uu qaba. Akkasumas dhimmoonni guguddootaan marii siyaasaatiin hiikamuu qabu. Yuunaayitid Isteets walabummaa daangaa Itoophiyaa kabachiisuu irratti gargaarsa isheetti fufti. Wiirtuun tumsa Itoophiyaa wajjin qabnus kanuma jedhan. Hidhattoota naannoo Tigraay duraanii gara hawaasaatti deebisan irratti bulchiinsi yeroo kan naannoo Tigraay fedhii qabaachuu isaatii fi hidhattoonni duraaniis fedhii qabaachuu isaanii kan ibsan Ambaasaadder Maayik sochii kana mirkaneessuudhaaf biyyi isaanii akka gargaarsa ishee itti fuftus ibsaniiru. Sochiin namootan qe'ee isaanii irraa buqqa'an gara jireenya isaaniitti deebi'uu akka quubsaa hin taane kan himan Ambaasaadder Haamir waraanni Eertiraatii fi hidhattoonni miseensa raayyaa ittisa biyyaa hin taane lafa Tigraay keessaa qabatanii jiran guutummaatti gallakkisanii akka bahuu qabanu hubachiisaniiru. Walwaraansi kaaba Itoophiyaa keessatti taasifame addunyaa irratti walwaraansi taasifaman keessaa isa hamaa ta'uusaa kan ibsan Ambaasaadder Maayik Haamir gara walwaraansa sanaatti deebi'uudhaaf sababni kamiyyuu jiraachuu hin qabu jedhaniiru. These forces should be completely demobilized. These individuals. Humnoonni kun hidhannoo isaanii hiikkatanii gara jireenya isaanii idileetti deebi'uu qabu. Isaanis ni barbaadu. Yuunaayitid Isteets kanaaf gargaarsa ni taasifti. Hidhattoota duraanii 75,000 ta'an gara jireenya idileetti deebisuudhaaf gargaarsi maallaqaa barbaachisu akka jiru beekna. Kanarratti kaleessa pireezidaantii bulchiisa naannoo Tigraay Getaachoo Raddaa fi sana dura immoo Jeneraal Tsaadiqaan wajjin dubbannee jirra. Akka fedhii guutuu qaban ibsaniiru. Karaa biraatiin walitti bu'iinsa naannoo Oromiyaatii fi naannoo Amaaraa keessatti adeemaa jiru. Karaa nagaatiin akka furmaata argatu Yuunaayitid Isteets yaalii gochaa jiraachuu ishee Ambaasaadder Haamir ibsaniiru. It's difficult, quite frankly, for us to travel to Amhara and Oromia. Lolatti fufee jiruun kan ka'e gara naannoo Amaaraaf Oromiyaa deemuun rakkisaa ture. Haa ta'u malee Ambaasaadder Maasingaan mootummaa Itoophiyaa wajjin ta'uudhaan haala marii nageenyaa taasisuun danda'amu irratti fala barbaadaa jiru. Yaaliin kun yeroo hundaa isinitti himamuu dhiisu mala. Guyyaa guyyaadhaan waan kanarratti hojjechaa jiraachuu keenya dubbachuun barbaada. Karaa Oromiyaatiin yaaliin Taanzaaniyaa keessatti taasifame fiixaan hin baane jennee yaalii keenya hin dhaabne. Biyya Noorwee wajjin ta'uudhaan yaalii keenya guutummaatti itti fufnee jirra. Yeroon as dhufu hunda dhimma kanarratti muummicha ministeeraa wajjin nan dubbadha. Itoophiyaatti Ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteets Ervin Maasingaa ji'a ebilaa darbe yemmuu imaammata biyyi isaanii Itoophiyaa irratti qabdu ibsan hidhattoonni naannoo Amaaraatii fi naannoo Oromiyaa keessa socho'an fuula isaanii gara marii nageenyaatti akka deebisan waamicha dhiyeessanii turani. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmed ji'a adoolessaa darbe haasaa taasisaniin hidhattoota naannoo Oromiyaatii fi naannoo Amaaraa keessa socho'aa jiran wajjiniin mariin nageenyaa taasifamaa jiraachuu isaanii ibsanii dhaabbilee hidhattootaa kana keessa tokkummaa waan hin jirree fi mariin nageenyaa sun akka qormaanni isa mudate ibsuun isaanii ni yaadatama. Mariin nageenyaa kun taasifamaa jiraachuu isaa ilaalchisee hidhattoota naannoo Oromiyaatii fi naannoo Amaaraa keessa socho'aa jiranurraa wanti ifatti beekame amma ammaatti hin jiru. Tole. Akka lakkoobsa Itoophiyaatti hagayya 16 bara 2016 xayyaara Finfinnee irraa gara Maqaleetti balali'uu fi qophaa'e keessatti hojii